Kanaaf isiin akka walitti deebinu hawwii qabaa jettu kaa dhimma keessanii waan ta'eef beektaa filannoon kiyyaallee ta'u hawwii nama yeroo hunda bakka akka isin walitti deebitan hawwii qabu si gaggaafatu hiriyoonni kee jala jiraatan maqaan ayaami ol galcha. Laa jechuun ani abolullee jeegaa naman gartee aboloo kuni bakka jee akkasi qabullee waa natti hin fakkaatu garuu yoonii fi dubbiin akkas malee hin taanes. Doktara jechuun yoo akkuma dubbiin itti deemtu yoo gootan isin wayyaa jedheeti bar. Anumaan isin fixu wayyaa? Rakkoon qabu dubbiin iddoo guddatte farreetti hin fe'an jedhanii mire. Hayyee bareeda kaasitu dhiira naafin immootu obboleettii tiyya tanarra xiqqooti intala biyyaati waan an jedheen diddi jedhee hin yaadu eegaati jette naafi kadiiri atuu yoo nuufitte hin tayaa jedhe ati maal jetta? Nin ta'a garuu waan ta'u takka qabaanillee asli. Jechuun anaaf inni kun beekte sababa irratti wal dhabne qabna. Sababni sun guddaan sababa namaatiif anillee argite takka isas dhabe qabeenya kiyyas waan itti dhabe qaba. Igalee sani malee dhimma biraatiif waliin lolle anaaf inni kun. Qabeenya boru dalagattanii fiddanii shayxaanummaa jidduu keessan isin seene gorraanee ramadaana kana gammachuu yoo hojii soomtanoo ishiraayik. Wani deebi'oo jiraate hin deebi'a. Yeroo anaafati keessaa waan haasa'uu qabnu jira. Deengadamaa keessan haasofne bar xiqqoo xiqqoo. Xiqqoo xiqqoo kaasuyyoon guddoo haasofne xiqqoo xiqqoo haasofneemi. Hin beellamanna jettaaree ati amma. Taa'ii naafi akkana garaan jabaatiin ijiin iji ramadaanati. Jaarsa keessatti walitti deebi'iitiin sooma kana soome mucaa onneen dhaabini mucaan baay'ee si jaalata. Ramadaanni seenne aga ramadaanni seenu inuma dhara kana inuma goona osoo ramadaanni seenne xiqqoo hin dhaqqabanna dharri tunillee dhumuuf deemtee hin fixana qoya naafatti keessaa waan haasofnu jira. Ramadaanuu nu dhiyaate sobuuleen hin ta'u agashii xiqqooma osoo ramadaanni seenne guyyaa 20 tana keessa dhaqqabachuu qaba. Ramadaana garuu ati ramadaana asitti araaramuu fedha qabdaa mire? Fedhanii qaba garuu waan si himutu jira. In kolfina warri koomantii khair inshallah. Wallah. Ma fi kana. Ummata maal jettan warri as jala jirta warri naafii fi kadiiriin deeggartoonni kadiiriif naafii maal jettan? Naafiin naa beellama jettan. Kadiiriinis dhabee waan dhabe sanis qabaa san immoo keessaa naasofnaa naafati. Ila doktar okay dubbadhaame. Maal jetta kadiiroo ati? Amma dubbiin akka amma afaan gartee wanni ijaanii afaan badaniis keessa taranii afaan tolaniis osoo hin ta'in osoo waan takka laallee dubbanne bareedaa natti fakkaata. Leennoo amma namni hedduun nu obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha. Wallaahi summa wallaahi akka waan nu bultii keenya firaankii godhaa jirru akka waan nuti agartee akkuma barbaanne bultii keenyatti taphachaa jirru isinitti fakkaataa jira. No kana sammuu keessa of balleessa. Dhageesse an keessattuu jechaadha anis isiinis nama akkuma barbaadametti namni hunduu yeroo hunda ajandaa taane namni akka asirraa nurraa haasa'ullee barbaannee miti. Ta'us ammoo akka carraa ta'e namni kamuu hanga rabbiin ayyameefitti waliin jiraata. Keessa ammoo yoo carraan isaanii waliin hin jiraanne addaan ba'uu waanuma jiru. Akkaan ta'u akka maleettu wooma ilma namaa kan adda baasuutu sababni keenya adda ta'ullee akka adda baanu nu taasisa. Nu taasise ammoo jara keenya Dr. Asli kiyya wanni naan amma silaa dubbii tana
dhiyoo tana akkuma fedhe sosootee lafatti nu gabbuuftee waan silaa isiin jettu sanis agartee osoo amma isii wanni ni hin beeka wanni isiin haasoftu yoo himattes yoo waan hin beeku san ta'e haa himattu rakkoon qabu. Keessan wayya bakka keessan godhadhis himata keessan godhan araaruma keessan uummatatti himuu barbaada malee annaa fi dheengadda akkuma tinatti dhaamatteen keessan waliin haasofne turre waan bade jettu kana natti hin himne bakka ጊዜ ቢራ ሀሶነ የቴቱማ ዋይ አራራ አካ አራራ ሙፌቱ ወሊን ዱበነ ጊዜ ቢራ ሀሶነ የቴቱማ አመለ ቀጥሮ ራንጌቴ ነጭፍት አኩ አማ ካን አመለ ረፊን አራራም ነጀቴ ካተ ባቴ ዴቢቴ ነት ጅጅረቴ ዱበርቲ ዘመና ከተርከ ቀወነ ዳውነ ከዲሪ ኦኬ አከቲ ብሬ ዶክተር አስሊ አማ ናማ ኩማ አፍሪ ከነረቲ ረደገ ፍዱ ዶክተር አስሊ ያትለ ዲረ መዲራቲ አማ ይመናም ባኒ ከዲሪ ይመናም ፊዱ ይመናምቲ Isin naafiin tuni yaani fakkeenyaaf yooniif yoo walitti araaramna jenne nama waan miidiyaa irratti jedhamedha. Dhaggeeffadhu waan miidiyaa akka jaan gowwaan waan gabaan dhageessaniiti dhoosaa jaan. Kanaafuu warri amma fakkeenyaaf gaafa isiin naafiin jaartiin ta'e ol baateeti kaartoonii isiin jettee naan jedhan. Era dhaggeeffadhu Dooktar Asli kiyya qolola irraa baasnee haasofna. Okay, eega kaartoonii naan jettee anaaf isiin tun waggaa 3 waliin turre osoo namni gartee guyyaa tokko Kadirii fi naafii waggaa hanga kana waliin turanii namni osoo hin jiin waggaa 3 waliin teenye garuu waggaa 3 hojii taasisan keessa gammachuudhaan aanaa Itoophiyaa galee Suudii irraa illee ana bira dhuftee yaani jaalaluma kiyyaa Suudii irraa illee kaasee na bira fide. Dhuftee achitti hojii jiraachaa turre haalaatuma ammoo rakkoo uumamee jiruuf jireenyaatu akkaan haadha warraa kiyyaa haadha aan of dura haadha warraa kiyyaa ergurra haati warraa kiyyaa dhiifadhee ayyoon deemee dalagadhee hajuutu nagomaan addaa deemnee turre wallolleetiis hin deemne angara biyyaalaa. Namni keenya akka itti beeku dubartiin deemtee dalagattee abbaa fi ilmoon ammoo biyya taa'u beekan. Nu bira argetti ammoo yoo ani hin beeku akka biratti dubartiin hin deemtee jaarsa manatti dhiiftee dalagdee ittiin deebitu. Haatuma gartee wanni kiyyaasan amma dhimma dubbii gartee kaartoonii jettu san amma gaafa san hin deebisneef ol ba'e. Liyaan na'uun hin beeka girriisa ajandaa nagartee hedduu oowwaa ture Kadiir akkamitti hin deebisneefi. Hatta hanga ati gartee sodaataadha ati gowwaadha naan jaanii turan garuu ani hin deebifneef keessumaaniin akkasii ol baatee miidiyaa irratti maqaa kana naa kennite jedheetiin ani gartee akka jaartii tiyya ta'uu hin dandeenye sitti himee jechuudha sii gade yaani leenna'u jaartiin namaa takka miidiyaa irratti baatee unkaan agartee yoo jecha sanii hin jenne jette immoo ammaan tana ragaa dhiyeeffatu qabdi akkan jiin. Yoo ammoo agartee jecha san jettee jiraattu taate maaliif akka jettee kunoo sitti himuu dandeessa ati obboleessisiiti yoo hin jenne jette immoo amma kunoo ragaa qabatamaa jiru fidattee hin jenne jechuu dandeessi namaa waliin muree maarree godhe osoo hin ta'in isii afaan kiyyaan baanee jettee sirratti kunoo yoo hin jenne jette lee akka kattu. Leenna'u ani ilma dhiiraati nee wande lijne abbaate ani gartee nama gartee dubartiin arrabsitee ol deebi'ee fuudhiisi nama anaa fi ana amala kiyyatti anaaf jaartiiti hedduu namni seenee kaasuu hin barbaadu amma guddummaa hin beekti amala kiyya warri isiituu beeka. Amma kadii shaatanii miti dubbiilla naafiin akkana jettee kadiidha akkana jedhee miti kaayyoon kiyya hawwiin kiyya ati hin jaalatta isiin si jaalatti namni yoo wallole waliin faarsu jaarsaaf jaartiin walloluun duruma jira dubartii yoo aarte waan jettuun beeytu jaarsi yoo aare haga dha'uun beeku kun ifa galaadha homa abboonni keenya akaakayyoonni keenya irraa dhufe namuu jaartii qaba ka jaartiin qabne illee haadha isaattu abbaa isaatti akka wal bulchu beekaa ollaa isa arga sigalee maaliif akkana jettee maaliif wannoo jettee miti jechaa miti amma dubbiin ka barbaadu waan isin wanni tare walii dhiiftanii afooynaa illaa jettanii sigalee akka walitti deebitan barbaada malee ani naafin arrabsite Kadiir dha'ee arrabse ebaluu badii qabaa badii isinitti muruufi miti ooyifii walii gaafatanii jaarsaaf jaartummaa keessa walii goona akka obboleeyyanummaatitti asli dhiifamaa jecha sani warri viidiyoo raabbate hedduutu jira garuu haasawa namni yogguu haasawa argite haasawa saffiddee ama fakkeenyaaf
waan an irraa jalqabee haasa'ee fi bakka isaa itti muratanii jetteedhanii poosti godhasuun kabraati. Yoo jiraate hundi keessan fidaa poosti godhaa seeraanaa dhageeffatanii haasawaan keessaa haasaweetiin itti jechuu danda'e ni Okay, maalirra jechuu dandeessi jira jechuudha. garuu Ati irra Kadir dhaggeeffadhu. kaartoon Amma amma afaan isi gadi. la naafif kadir Asli ati hara manaa kee deeffatu hin barbaadu dheengadda na araarsin jenne ila asli kiyya dhage kaabibi haafitatu kun amma no dubbiin gaafii keenya kiyya deebisi ani naafii tiyyaa walitti araaramuu barbaada asli anin kun baay'ee si jaaladha dharan qabdu naafii walitti nu araarsinaan jette moo jenne Yes, rakkoon qabu ati gaafii kiyya ane no nagaafatti jette moo jenne jette moo jenne jettemi Yes, jedhee jira. okay Okay. ani mootu jecha keessan fudhee katakkaa waa'ee kee naafitti hin haasayin naafi wallaahi jechuun ani duraanillee hedduu walitti hin dhiyaannu akka isiin namummaa qabdu akka isiin jabduu taate dheengadda gaafa maadariin tiyya dhukkubu dheessillee gizee ati waan kanatti himtu sitti himee ture rakkoo tiyya itti na fide bilbilaa fi ture dubbisaa ture haadha tiyya naa yaachisaa turte gaafataa turte abbaa kiyyaaf obboleessa kiyya warra maadarii bira ta'an tara akka isaan boqonnaa fudhatan buna dhaabdee fi geessaa turte sigalee kun galata sigalee ani eega abbaa manaatirraa dhufte galata biraa waan godhuufillee qabu bultii isii ka diigame kana walitti deebisee yooma xiqqollee taate ruubi malee taate galata isii kana ofirraa deebisaa bammiloo gaafadhe malee waggaa meeqaa isin walloltanii gargar jirtan kana takkaa waa'ee kee gaafa isin wal jaalattanis gaafa isin wal arrabsitanis gaafa haadha faaxatii wal takkaa itti dubbadhe beeku sittuu waa'ee isii dubbadhe beeka isinlee akkasuma jechuudha. Jasti waan ati natti himatteef nan didduu hin jedhe dhaqee itti hime saa dheeraa waliin haasofne eegasi akkana waan akkanaatu jira ni kenni akkanarra jira jennee walii gallee waan biraa waan sitti haasa'u jirenne adda baane isaan nu dheerate jechuudha. An amma kana jechuun maalinni naafin arrabsitee badii itti muruu miti. Kadiir miidhee badii itti muruu miti. Obboleessa keessan qulqulluudha. Ka diigamuu keessan hin feene. Ka arraba isiin simiitee waan ati miiti achi dhiiftanii akka isin walitti araaramtan barbaada. Yoo walii galla jettan walii galla jecha keessatti yoo waliin galle mootu wanni asirratti naafiin akkana jetteeni kadiir akkana jedheeni jedhee ajandaa biraa jidduu kanatti badee boruu iftaan zambii isinirraa dhiqaniif maqaa keessa olii gaffiiganiif hin barbaadu wallaahi isin lamaan wanaaf tokko wallaahi baay'ee isin jaaladha. Yes, doktara kiyya wanni ati sodaatte naaf gala. Amma bari yaani haasoo normaaluma jara kanaafillee yaani jechuun wanni isa waan miidiyaatti gabba'ee ture beete. Fakkeenyaaf akka kiyyaattillee akka gosa tiyyattillee akka maqaa ganda kiyyaattillee wanni san waan gaarii hin ta'iniif yaani waanuma kanaa'u jechi kiyya amma ishiin yeroo hedduu wanni isiin fayyadamtu ana birattillee jechaadha amma naaf ishiin sababni irra wal dubbisuu dandeenye sababa obboleettii ta'e Fatiyaa Micayyoo as jirtu Fatiyaa sabboontu Arsii namni hin beekne hin jiru. Dhimma isii sababa kanaa wal dubbisuu turre isiitu akka gartee wal dubbifnuuf tiktookii isii keessa yeroo duraatiif dhiyoo kana akka biyya kana deebiteen biyya Itoophiyaa galtee turte waan kana fidde. Anna yeroo kana isiin amma ani waan kana agartee hin jenne ka jettuun dhuftee miree kanaafu hawaasni kuni jecha kana eessaa fide kanaaf hawaasni kuni ummanni warri giriisaa kuni jecha kana eessaa fide ka jedhu baruu barbaada malee namma yaani namurii isitti naamurii miti yookaan namurii yookaan naaf itti murii mi asli kijala hawaasni jechi gurra hawaasaa seere kun eessaa dhufe yaaduma juusan baruu barbaade afaan isirra siigalee. Ati jecha namaa kana maal irraa goota jaartii ta'e araarfatte warra waan akkasii olii of jaartii ta'e kiisiin gillaxallaxaa garaa gubuu qabda malee ummata duratti maa akkana naan jette kwan si alagaa taate dhiifama of gaafachiisu yuun sirrii miti wallaahi kadiiro wallaahi isa dhugaa rabbi sitti himaa. Lakki asli kiyya bara ani sanii miti bara kaayyoon kiyya jechi wanni isiin fayyadamte waan biraati. Yaani fakkeenyaaf wannum amma warroota waan san jechuma san malee yaani warrootuma jecha naan jedhu malee warra waan anamma waan isii afaan keessaa ba'e hin argine waan san yoo ana fudhatteen baan garuu naafiin akkana jettee ka jedhuun dhage laala argite anamma gurra kiyya keessatti hin dhageenye garuu naafiin akkana siin jettee naan jaan dhufanii argite kanaaf jechi san amma gaa okay egaa akkas taate eessaa fiddee yaani maal ati maal jetteeti jarri kun akkana jechuu danda'anii woomajuu bara adda baafachuu barbaade doktar hawa ummata kana duratti. Sabboodha ka itti aanu
Isiin haa dubbattu hin dhaggeeffannamaan rakkoo qaba san booda keessaan deemna kalas. Dhageette kanaafi. Dhaga'ee bara na ficcisiisuu diddarreefillee haasawa namni Akkanuma dubartiin dabtee feetiniini bakka yoo sa'an itti dubbadhe isaan irraa muratanii fidanii olii ga'oo faara yoo qabaatan haa fidanii ammas poosti godhanii guutuu isaa hunda wajjin haasawa namni yoo haasawa argite miiraanis haa ta'u miira keessaa baheellee ka haasawu fidanii hunda isaa guutuu poosti haa godhanii ala kulli haal malee ani isarratti xiyyeeffadheetiniin akkas hin jenneen. Bakka keessan isin ilaalluure? Gaariidha okay ishii ati akkam jettiree naafi yaani ati akkam jettiree eegana irratti hin xiyyeeffatin ishii wanni ati jettamee maali? Jecha kaartoonii jedhu jedhee jira garuu jecha san siif hin jenne ani haasawa keessaa fidatanii kadiiriin jette dhimma ol qabsiisanii kadiiriin jettee jedhan. Okay it is okay akkan amma kun walaal haya maalirra jetteeti yaada bareedaadha kun namni waliin haasa'uu danda'u qaba wal sodaachuun gaarii miti maaf of sodaatu amma fakkeenyaaf haasawa yoo isa tokko yoo haasoftan amma guutuma haasa'u jirraami haasawa amma fakkeenyaaf asliin kaleessa yogguu haasa'u fakkeenyaaf fudhannu haasawa dheeraa haasawee jaartii tante akkana godhe isii san keessaa fidatanii olii ga'oo faan turre jecha ijoo keessaa fidaniitiin poosti godhaniif. Guutuu inni jedhe garuu bakka gaarummaa isii dubbate qaba bakka badaa isii dubbate qaba saa walalaa. Isii san keessaa fidanii poosti godhan sanillee akkasuma fidanii keessaa poosti godhan gabaabumatti. Malee an kadiir kaartooni jettee barreessite yoo ta'an koottaa dubbadhaa jalatti. Okay no problem xayyibaati jechuun maalirra jechisan jechuu dandeessee jedhee bar maalirra jette ilalaa naafi kan adda nuu baasi kaa. Akkam Kadiir obboleesso Kadiir. Kadir, Kadiro, obboleessa kiyyaatti. Jaartiin ta'e yoo feete kaartoonii si haa jettu. Yoo feete homaa ofirraan qabu si haa jettu. Si galee. Jaartiin waggaa 100 waan isiin barbaaddu gootee fi guyyaa takka yoo waa sirraa dhabde erga gaafa sitti dabalameeti gubachuu malee maannaa goote siin jetti. Homa duraan jiru markun. Sigale waan idmee likkii gooteef kana hunda si waakkatti. Kanaafi ati bultii ta'e yoo barbaadde waa waakkachuun aartuu waa jechuun humna ofiiti waa jechuun amala dubartiiti. Akkanaan jette naafii teetiin walitti araaramuu barbaadda haala gosa haalan naafiin kunoo atis kunoo girrisaa wal isin dhabsiisillee kunoo. Lakkii waan siinaan jette guutuu dhiifama of gaafachiisee ummata kiyyallee amansiisee maal jechuu barbaadata kassasuu mirga qabda atiif naafillee alaa tokkuma. Garuu karaan gabaabaan nabii keenya dubbiin teessan maami ooftii jennaanii nagaa awraamee sarratti abuu takkutti dhiifnee ta dhuftuuf yaannaa jedhan. Takkutti kutteerti. Atillee Kwatariin jirta. Isilleen Finfinnee jirti. Adda fageenni wal isin yaachisee jira. Namni wajjin nyaate, wajjin dhuge, wajjin gangalate, sigalee wajjin beela'e, wajjin rakkate, wajjin quufe, gaddaaf gammachuu wajji dabarse. Jette miidiyaatiin wal dhabuun qabu. Isin sirratti chiitiin goone, ati irratti chiitiin goone, soorii ingiliffa kanan beeytani, isin fireendii sirratti hin fidanne, ati mataanuu irratti hin fuune, ingilizanya waan hin beeyne fi chiitiin kun hiikka isaa akkasi. Bataam kabbaan nigigirnu amma osoo isin lamaan ingiliffa beeytanii waan nama boochisu. Chiit inni jedhamu kun maameen faanti abdiisan faanti diyaasbooran hin beekane. Kanaaf wal dhabdeen keessan girrigirrii miidiyaati. Girrigirrii miidiyaa kana mootuu ofirraa callisiisu isin lamaan walitti deebi'u bultii keessan ho'ituu oofachuudha sii galee. Ani kaayyoon kiyya isin walitti akka deebitan hawwiin kiyyallee akka isin walitti deebitan malee naafitti badii muruu kadiiritti badii muruu miti. Yoo waan hunda walii dhiifne badii walii balleessine walmine walii dhiifne afoon illaa waliin jenna jettan kunooti. Yoo mootuu dura keessan guruppii nuu hidhi haasofne walii gallee ummata nu jaalatutti guyyaa biraa himnaa jettanilleetu tara dubbadha yaadni kee maali Kadiir eegas naafiidhaa dubbattu. Kanarra dhaabadha waan waliin jettanii miti. Ay doktora dubbadhaa isin carraa kennanii. Kadiir dubbadhu kadura soddaa kennanii soddaan kabajaadha. Okay. Inshallah
hundaafuu bakka waan jiru dubbanneeti akkasime keessa waan yaa'u sila ta'uu qabu hunda asirratti dubbachuunis nattis wooma hundaaf seeftii kiyyaafillee naa gaarii waan hin taaneef keessan jetta. keessaan isaan booda akkaatuu jette eega keessaan xumurree booda gammachuus ta'u dhufnee akka warra kaafaa osanitti asirratti ibsa kanina inshaallah. Naaf yaadoo maal jettu? Ishagga akkasuma. Tole bakka hayya. Guys namoonni 1,100 as jirtan warri naafiif Kadirii walitti araarsina jettanii gammadanii dhuftan warri maajarri kun wali araarama jettanii jala kana araa jirtanillee araarri har'aa akkuma araara Taanzaaniyaa har'aaf didameera yeroo itti aanu walitti deebinaa hammasitti deeggartoonni naafitiif Kadiir karaa hojii keessanii deemuu dandeettu didameera har'aaf akkuma kadheen gadda abaa'otiif bilxiginaa